يقول سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الدنيا نديم وانتو كوغافة تشاجرتيم وغنان أولانام آيات الله علي كامنين سجرام ميديالين ورد يافيم بساسون إسرائيل ودوتو كوفة ساجروم وكتيرام صوراتيرام بكتير جروم رودو غال لفجروم كورد إيغان بياتيك سانكوفتي بيكان فالا كناتيم نميتش كونين بكنيم نميتش كونين صورانيم إنو مايوم تركان في سينا ورانا كيستيم إساون داج عالام أيوم ماتي فرأتي جرام علي كامنين مسرا لفرام كان جدينام أرغود إيسيم غرا مسرا سبيلام لفجلات تيغدي بيجرام إدون كوني سام مالفة شفلاتيم بلنان qabannee jirram. Ayatollah Ali Khameneen masraa sibiilaam lafa jalaa sana keessa ta'im kaartaa addunyaam hordofam ajaja iccitii tokko dabarsee jiram. Ajajni sun misaayila mitim, ajajni sun ergaadhaam, ergichis afaan faarsiitiin osoo hin taanim. Gorsaan olaanaam Ayatollah Ali Khaameeneey pilaatfoormiim X irratti ba'uun afaan diina isaam afaan Ibrootaatiin ergaa gabaabaafim sodaachisaa tokkoom Tel Avivitti ergee jiram. Ergaam akeekkachiisaa kanas qabannee jirram. Addunyaan yeroo waraanaam Iraan ilaaltuum akka waraanaam biyyoota lamaam Iraaniifim Ameerikaa qofaatti ilaaltiim. Garuum hayyoonni siyaasaam warra dhiyaam keessumaam David Heersit olaalaan olaanaa Middle-East iccitii yaaraam kan addunyaa arabaa raaseem saaxilanii jiruum. Xiinxalaan Heersit ergaa sodaachisaa tokkoom of keessaa qabaam. Waraanni Iraan waraanaa biyyootaam arabaatiim. xiinxala kanas balanaan ni dhageessum. Washington DC masaraa White House keessatti saatiin dippiloomaasii dhaabbatee jiraam. Balballi nagaam inni dhumaam inni karaa oomaan banamee ture sun har'a cufamee jiraam. Pireezidaantii Tiraamp gorsitoota isaam waraanaa walitti qabeem waan tokko ifatti dubbatee jiraam. Mariin fashalaa jiraam. CNN gabaasaa basaasotaa waabeeffachuun iccitii suukkanneessaa tokko saaxilee jiraam. iccitii kanas yoo aga xumuraatti nu faana turtan ni dhageessum. Qophii keenyaam laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiin. Yooyyaam ashamaar kafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromia 24 Newsdhaam. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaam. Hanga xumuraam qophii keenyaatiim turtii gaariim. ويخاطب رب العالمين رسوله بالقول فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. العدو يسعى بممارسة القوة والخداع. يادان غرا مغالaa Iraan yeroo mil'annum magaalaan kun arraam uffata calliinsaam uffattee jirtiim. Namoonni ni fiiguum konkolaataan ni deemaam. Garuu qilleensi magaalaa sanaam ulfaataadhaam. Addunyaan hundiim waan tokko gaafachaa jirum. Hoogganaan olaanaam Ayatollah Ali Khameneey sajraam. Miidiyaaleen warra dhiyaafim basaasonni Israa'el oduu tokkoom facaasaa jirum. Hoogganaan olaanaam dhokatee jiraam, sodaatee jiraam, baqatee jira jedhum. Garuu dhugaan lafa jirum warri dhiigaan biyya tiksan qofti beekan faallaa kanaatiin. Namichi kun hin baqanneem, namichi kun hin sodaanneem. Inumaayyuu tarkaanfii seenaam waraanaa keessatti isa hunda caalaam ayyummaatii fudhatee jiraam. Ayatollaan masraa lafarraam ni jidiinaam arguu dhiiseem gara masraa sibiilaam lafa jalaatti gadi bu'ee jiraam. Iddoon kun eessaam maaliif achi filateem? Kun boolla lafaam yeroo rakkoom itti dhokatan qofa mitiim. Kuni wiirtuum waraana addunyaatiim. Gaarreen Teeraan jalaam fageenya meetira 100 lakkaa'amuum gadi fagaateem. Magaalaa lammaffaa kan konkiriitii fi sibiila jabaarraam ijaarametu jiraam. Iddoo kanaam iji saatalaayitii Ameerikaa arguu hin danda'u. Gurri basaasota Israa'el dhaga'uu hin danda'u. Boombiin bunker buuster Ameerikaa kan gaara uruu sun iyyuu lafee masaraa kanaa cabsuu hin danda'u. Ayatollaan achi jiraam. Meem haala keessa jiruum haa ilaalluum. Yeroo lafa gubbaattiim dooniiwwan Ameerikaa galaanarra dambali'an lafa jala garuum tasgabbii ajaa'ibaatu jiraam.
gabateewwan gurguddoorraam kaarsaan addunyaa diriiree jiraam dooniiwwan Ameerikaam buufataaleen Israa'eliif sochiiwwan naannoo ba'a giddu galeessaa hundiim sekoondiin hordofamaa jiru. Ayatollaan teessoo irra taa'ee ija isaam kaarsaa kanarra godhee maastarmaayindi yookaan abbaa tarsiimoo ta'uun waraana kanaam hoogganaa jiraam. Inni amma pireezidaantii qofa mitiim, inni ajajaam olaanaa waraanaatiim. Tarsiimoon kun maaliif barbaachise? Seenaa waraanaam Iraan yoo ilaalleem diinonni isaaniim diina alaa caalaam hooggansa mataa kutuu sodaatuum. Israa'eliif Ameerikaan waraana guutuu banuu mannaam hooggantoota olaanoo ajjeesuun biyyattii jeequu barbaaduum. Ayatollaan kana dursuun hubatee jiraam. Gara masraam lafa jalaa kana seenuun isaam diinaaf ergaa ifaa dabarsaam. Na argachuu hin dandeessan, na ajjeesuu hin dandeessan, kanaafuu waraana kanaam karaa qaxxaamuraatiin injifachuu hin dandeessan. Waraana barbaadan yoo ta'em lafarrattiim wal arginaam. Iccitiin masaraa kanaam inni biraan qunnamtiidhaam. Yeroo baay'eem bakkiim gadi fagoo akkasiim yeroo seenan qunnamtiin addunyaarraa ni citaam. Garuu masaraan kun teekinooloojii addaatiin ijaarameem faayibar optiksii lafa jalaam diriiraniin Ayatollaan ajaja kenneem sekoondii tokkottiim humna misaayilaatiim humna galaanaattii fi michoota isaam kanneen akka Hizbullaa fi Huutiitti ni darbaam. Dabalataan iccitiin maatii keessaam as ba'ee jiraam. Ilma isaam sadaffaam Mas'uud Khaameeneeyin har'aam harka mirgaam abbaa isaa ta'ee tajaajilaa jiraam. Abbaan lafa jala taa'eem ajaja waraanaa qopheessaam. Ilmi ammoo lafa gubbaa taa'eem ajaja sanaam raawwachiisaam. Kun cancalaam ajajaam yoomiyyuu hin cinneem uumee jiraam. Tel Aviv fi Waashingten keessatti dhiphinni guddaan uumamee jiraam. Jeneraal Biraad Kooppereef basaasonni Mosaad targeetii isa guddaam dhabanii jiru. Isaan bakka Ayatollaan jiru tilmaamu malee sirriitti beekuu hin dandeenyeem. Kuni Ameerikaam jaamaa taasisee jiraam. Osoo isaan teessoo isaa arguuf lafa qoraniim inni lafa jala taa'eem kaartaa misaayila isaam sirreessaa jiraam. Wanti nama dinqisiisuum ijaarsi wiirtuu kanaam waggoota dheeraaf iccitiidhaan kan hojjetamedhaam. Injiineroonni Iraan gaarreen Zaagroos akka gaachanaatti fayyadamanii jiru. Masaraan kun uumamaan dhokotaadhaam. Akka gabaasaam basaasotaatiim keessi isaam qilleensa gaam bishaan midhaanii fi humnaam elektiriikii mataa isaa qabaam. Yoo waraanniim hanga waggaa 10tti dheerates Ayatollaan achi keessaam osoo hin been biyya bulchuu danda'am. Kun qophiim waraana dhumaatiim. Amma pireezidaantiin Tiraamp xiyyaara isaarra taa'eem doonii waraanaa bareedaa jedheem dhaadataam. Saatalaayitiin isaam samii Iraan irra naannaam. Garuu saatalaayitiin dhagaaf biyyoo qofa argaam. Onneen Iraan sammuun Iraanii fi qubni furtuu dhukaasaarra jiru. Lafa jalaa bakka qabrii diinotaa ta'uuf qophaa'ee keessa jiraam. Ayatollaan amma callisee jiraam. Garuu calliinsi isaam calliinsa sodaa mitiim. Calliinsaam qophii waraanaatiim. Yeroo inni lafa jalaam ajajaam haleellaa jedhu kennuum lafti ba'a giddu galeessaanii sochaam. Dooniin Ameerikaam galaanarra jirtiim. Hoogganaan Iraan ammoo lafa jala jiraam. Taphni kun tapha lubbuu fi du'aatiim. Eenyutu jalqaba mul'ataam. Eenyutu jalqaba rukutamaam. Guyyoonni muraasniim as deeman gaaffii kanaaf deebii gaanii kennuum. Ayatollaan masaraa sibiilaam lafa jalaa sana keessa taa'eem kaartaa addunyaam hordofaam ajaja iccitii tokko dabarsee jiraam. Ajajni sun misaayila mitiim. Ajajni sun ergaadhaam. Garuu ergaan kun afaan Faarsiitiin mitiim. Gorsaan olaanaam Ayatollah Ali Shamkaniin tooraam X irratti ba'eem afaan diinaa isaa dubbateem afaan Ibrootaatiin afaanumaam Israa'elotaatiin ergaan gabaabaa fi sodaachisaa tokko Tel Avivittiin ergamee jiraam. Ergaan isaam haleellaa murtaa'e jechuun abjuudhaam. Bakka barbaadan rukutaam xiqqoos ta'u guddaam nuti akka waraanaa guutuutti ilaallaam. Deebiin keenya Tel Aviv daaraa godhuu qofa osoo hin taaneem deebii seenaan hin beekneem kan qalbii Tel Aviviin iksu taam. Kuniim Israa'elota naasisee jiraam. Shamkaniin nuti deebii kennuuf hin turrum battalumatti humna guutuun gadi fageenyaan isin rukunna jechuun sarara diimaam sararee jiraam. Yeroo ergaan Shamkaniin Tel Aviv irraasum Waashingten keessaam deebiin kennamee jiraam. Pireezidaantiin Tiraamp karaa Truth Social jedhamuun akeekkachiisa dhumaa kenneem yeroon dhumachaa jira jedhaam. Haleellaan dhufuuf jedhuum waan isin beektan mitiim. Waan Venezuelaa irratti ta'eem caalaam badiisaam harka 10 caaluum isin eeggataam. Tiraamp ammas seenaariyoom Venezuelaa sanaam akka fakkeenyaatti kaaseem ni Abrahaam Lincoln qabateem sirna mootummaa Iraan kuffisuuf akka karoorfateem ifatti dubbatee jiraam.
garuu masaraa White House keessaa sagaleen dhugaa tokko dhagaamee jira. Ministeera dhimma alaa Ameerikaa Marco Rubioon seenetiidhaaf ibsa yeroo kennu waan Trump jedhu faalleessee Iraan waraanuun salphaa miti jedha. Sababiin isaa loltoonni Ameerikaa 30,000 hanga 40,000 ta'an giddugaleessaa misaayilaa fi diroonii Iraan keessa jiru. Iraan sirna mootummaa waggoota dheeraaf ijaarratti qabdi. Isaan akka Venezuelaa salphaatti hin kufan yoo isaan tuqne loltoonni keenya balaa guddaa keessa galu jechuun sodaa isaa ibsee kuni Ameerikaa keessatti dammaqiinsa uumee jira. Iraan garuu tapha siyaasaa fi waraanaa walitti maktee taphachaa jirti. Gama tokkoon Shaamkaaniin Tel Aviv nan guba jedha. Gama biraatiin ammoo ministeera dhimma alaa Abbaas Araghchiin uffata dippiloomaasii uffachuun as ba'ee nuti nagaa barbaanna jedha. Araghchiin nuukileeraa waraanaaf hin barbaannu yoo Ameerikaan kabajaan dhuftee mariidhaaf banaadha. Kuni tarsiimoo addaati. Harka tokkoon misaayilaa harka biraatiin afaan dippiloomaasii. Garuu eegduu warraaqsa Iraan waan tokko jala muree. Dooniin Ameerikaa kun waraana sammuuti. Nuti fiilmii kanaan dura arginee jirra. Waraana guyyaa 12 sana keessattis akkasuma nu doorsisan. Garuu injifannoon kan xumurame harka keenyaani jedha. Addunyaan yeroo waraanaa Iraan ilaaltu akka waraanaa biyyoota lamaa Iraanii fi Ameerikaa qofaatti ilaalti. Garuu hayyoonni siyaasaa warra dhiyaa keessumaa David Heersit gulaalaan olaanaa Middle East iccitii haaraa kan addunyaa Arabaa raasee saaxilanii jiru. Xiinxalleen Heersit ergaa sodaachisaa tokko of keessaa qaba. Waraanni Iraan waraana biyyoota Arabaati. Mee yaadaa yoo mootummaan Iraan kufee maaltu uumama? Saa'udiin, Turkii fi Masriin waan tokko sodaatu sunis qaawwii aangoo banamu. Yoo Iraan diigamtee Iraan biyya nagaa hin taatu. Iraan biyya waraana waliinii, biyya fincilaa fi biyya baqattoota miiliyoonaan lakkaaman gara ollaa isheetti dhangalaasu taati. Xiinxalaan Heersit akka jedhutti yoo Iraan kuftee abjuun Mohammed bin Salmaan kan Saawudii ammayyeessu sun guyyaa tokkotti barbada. Kanaafidha Saawudiin har'a Iraan cina dhaabbattee Ameerikaadhaan samiikoom hin fayyadamtu kan jettu. Asirratti iccitii waldhabbii guddaa tokkotu dho'e. Saawudii fi Imaareetiin Arabaa duraan michoota turan har'a garuu diina ta'anii jiru. Akka gaazexaan Saawudii saaxileetti hayyuun Saawudii Ahmad bin Usmaan barruu summiidhaan dibame tokko barreesseen Imaareetiin akka jedha. Isin hantuuta Israa'eliitiin, isin hantuuta seenaatiin. Sababiin isaa Imaareetiin Israa'el waliin ta'uun waa giddugaleessaa cicciruu akka barbaadu beekamee jira. Saawudiin Israa'el Siiriyaa digdeetti, Liibiyaa digdeetti, Sudaaniin digdeetti, ammoo Iraaniin diiguu barbaaddi jettee amanti. Kanaafuu Saawudiin Imaareetiin akka diina naannootti ilaaluu eegaltee jirti. David Heersit xiinxala isaa keessatti waan tokko ifa godhee jira. Kaayyoon Netanyaahuu Iraan irratti mootummaa jijjiiruu qofa miti. Iraanin biyya xixiqqootti caccabsuudha. Akka Kurdistaan, Baaluchistaanii fi kan kana fakkaatan. Garuu kaayyoon kun fashalaa jira. Sababiin isaa uummanni Arabaa Sunnii ta'an har'a Iraan Shi'aa cinaa dhaabbachaa jiru. Sababiin isaa jaalala qofaaf miti, of baraaruufi. Isaan waan tokko hubatanii jiru. Har'a Iraan yoo kuftee boru nutu kuffifama. Heersit xumuraa irratti waraanni kun carraa sadii qofa akka qabu lafa kaa'ee jira. Tokkoffaan mataa kutuu. Khaameeneey ajjeesuun garuu kun hin hojjetu. Sababiin isaa bakka bu'aan isaa caalaatti hamaa ta'uu danda'a. Lammaffaan mootummaa jijjiiruun ilmaan Shaam Reezaa Paalaawii aangoorra kaa'uun kuni abjuudha. Uummanni Iraan isaa hin fudhatu. Sadaffaan badiisa guutuun Iraan akka Siiriyaa fi Liibiyaa taati. Baqattoonni miiliyoona 10 Saawudii fi Turkii weeraru. Kanaafuu Saawudii fi Turkiin carraa sadaffaa kanaan waan sodaataniif har'a Iraanin oolchuuf fiigaa jiru. Taphni amma jiru Iraanii fi Ameerikaa miti. Taphni jiru jiraachuu ba'a giddugaleessaa fi tarsiimoo Israa'eliin. Ameerikaan doonii ishee fiddeetti. Saawudiin ulaa ishee cufteetti. Iraan ammoo qabrii qopheessitee jirti. Eenyutu injifata? Washington DC masaraa White House keessatti saatiin dippiloomaasii dhaabbatee jira. Balballi nagaa inni dhumaa inni karaa Oman banamee ture sun har'a cufamee jira. Pireezidaantiin Trump gorsitoota isaa waraanaa walitti qabee waan tokko ifatti dubbatee jira. Mariin fashalaa jira. Mee gadi fageenyaan haa ilaallu. CNN gabaasaa basaasotaa waabeeffachuun iccitii suukanneessaa tokko saaxilee jira.
Torbanoota darban keessaa yaaliin dhokataa tokko ture. Yaalii ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchii fi ergamaa addaa Ameerikaa Steve Witkoff wal quunnamsiisuun kaayyoon isaa waraana baraaruu ture. Garuu yaaliin sun fashalaa jira. Araghchiin irraa ifatti ba'ee nuti waliin argine bilbilas waliin bilbilleem jechuun waakkatee jira. Garuu dhugaan lafa jiru ergaaleen karaa Omaan darbaa turan afaan walii galtee dhabanii jiru. Garuu wanti Trump akka inni pilaan B yookaan karoora lammaffaa baafatu taasise ufaatii marii qofa miti. Iji saatalaayitii Ameerikaa waan haaraam argee jira. Iraan buufataalee ishee kanneen bara darbee rukutaman lafa jalaa gadi fageessitee deebistee ijaaraa jirti. Basaasonni Ameerikaa isaan nagaa hin barbaadan, isaan yeroo bitachaa jiru malee lafa jala taanii humna niwukileeraa horachaa jiru jechuun gabaasan kuni Tiraampiin dallansiisee jira. Amma Tiraamp karoora duraa jijjiiree jira. Akka CNN gabaasetti karoorri haaraa kun baay'ee kan hammaatu ta'a. Haleellaan dhufuuf jedhu tokkoom hooggantoota Iraanii fi ajajoota waraanaa irratti xiyyeeffachuun, lammaffaan niwukileeraa, uffata lafa jalaa barbadeessuun, sadaffaan ammoo mootummaa, waajjiraalee mootummaa fi dhaabbilee sibiilaa. Tiraamp Truth Social irratti ba'ee kan bara darbee caalaa harka 10 isin miidhuusaa jechuun doorsisee jira. Maaliif Tiraamp yeroo kana filate? Sababiin isaa ammaam humna qaba. Dooniin waraanaa lammaffaa inni bareedaadha jedhu sun dooniin Abrahaam Lincoln FM gareen ishee naannoo sana gaanii jiru. Kuni Tiraamp filannoo waraanaa bal'aa kenneefii jira. Garuu Iraan callistee hin teenye. Araghchiin har'aa nuti Omaaniidhaaf ergaa dabarsineerra jedhe. Washingtonitti faayilii waraanaa Tiraamp fuuldura teessoorra jira. Teeraanitti buufanni lafa jalaa hojiirra jira. Marii fashalaa kana booda wanti hafee tokko qofaadha, innis dhukaasa. Addunyaan sagalee boombiidhaan barii lafaa eegaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.